Hello. Jirtani kabajamtoota Didatube hordoftoota keenya akkam jirtan fayyaa jirtani kabajamtoota keenya har'a jechuudha wanta ajaa'ibaatan isin fidee dhufee jira kabajamtoota keenya wanti haaraa kun maalidha DV bara 2024 karaa salphaatiin jechuudha isin hundaaf akka dhufu jechuudha karaa salphaatiin akka duraanii jinnii jaankaa wanta kana jechuudha hin barbaachisu karaa salphaatiin akkamitti akka guutuu qabdan detailed information haga dhumatti isinin barsiisa isin hunduu jechuudha instruction kiya jechuudha jalqabarraa haga dhumaa jechuudha isin hunduu hordofaati DV kun bara DV bara 2024 akka isin jara hin dabarren isin jedha egaa kabajamtoota keenya isin hunduu jechuudha ofii bichaa laaltanii too akka hin dhiisne namni biraallee jechuudha carraa kana akka itti fayyadamu godhuu qabdan isin galee warreen biyya arabaa jirtan isin hunduu jechuudha carraa kana itti fayyadamtanii jechuudha ciao Washington DC seenudha jechuudha ciao Chicago seenudha jechuudha ciao state America United States of America seenudha jechuudha isin galee so akkamitti akka DV bara 2024 mobaayilii keessan fayyadamuudhaan akkamitti akka guuttan jalqabarra haga dhumaatti jechuudha didittiin isinitti agarsiisti isin hunduu chaanaalii kana subscribe godhaa namoonni biraa jechuudha foormi DV bara 2024 kana ilaalanii akka guutan jechuudha isin hunduu carraa kana namoonni biraa akka itti fayyadamu haga dhumaatti ilaalatii namoota biraatiif share godhaa baay'een isin jaalladha isin kabajaa Ameerikaa hin seenne jechuudha horaa bulaayi nagaannaa jedhaayi kara DV amuru kabajamtoota hordoftoota Didatube akkuma beekamu amma egaa warreen mobaayilii keessan qabaatan jechuudha carraa kana itti fayyadamuudhaan jechuudha carraa keessan eeggasuu hin dandeessan jechuudha anyways amma dursa jechuudha Google akkattiin bantanii bantanii booree jechuudha asitti maal jettanii barreessitanii DV kino asitti jechuudha akkuma argaa jirtanii DV lottery form kan jedha kino kun dhufee jira DV lottery 2024 form jechuudha dhufee jira ogaa akkatti isin dhufee jechuudha isi jalqamaa ta'e electronic diversity visa program noti isheetana jechuudha intuqtan jechuudha egaa akkattiin dhufaa dhiifamu waliini achiin booda normaalii ogaa kun isinii dhufee booda jechuudha gadi buutan jechuudha egaa ilaala dhiifamu waliin egaa akkuma argaa jirtan biigan intirii kan jedhamu isa dhumaatana jechuudha tana tuqtan ogaa kun dhufee booda jechuudha kinoo lakkoofsa qubee walitti makaa kana siitane jechuudha hin barreessuu qabdan jechuudha fakkeenyaaf maal jedhaa kan nan ballechaa amma no 94 ammas lakkoofsa 9 lakkoofsa xaanatti fakkaate isin tun jechuudha xaanatti fakkaate xaa yoon dogoggora irra deebina jechuudha xaa kaza itti deebi'eetu jechuudha kanatu egaa lakkoofsa gabatee keessa jiru kana bakka duwwaa kanatti ogoguunne booda ishee kanatti submit isa jedhu kanatti jechuudha tuqna jechuudha dhufe jechuudha laal qaxaleewwan kee egaa kabajamtoota keenya DV'n har'a guutuu kun DV kan eenyuti kan obboleettii Itaaliyaan jechuudha kutaa 12 barana hin fixi anyways guutuun qaba last family name jedha last family name jechuudha kan eenyuti akaakayyuun ishee Zawulee jedhama yoo danda'ame jechuudha
capital letteriidhaan osoo guuttanii baay'ee bareeda. Zawudin last jechuudha kan akaakayyuu maqaa akaakayyuu dursuu qaba. Last jechuudha kan isa dhumaa jechuudha. Achiin booda first name kan jedhu maqaa ishiiti. Kino Salam. Eshi fuguutee jira asitmoo middle name jedha. Middle name jechuun immoo kan abbaa ishee jechuudha. Kan abbaa ishee Alamaayyoo jedhama abbaan ishee. Sinigalee jira jedhee na yaada. Alamaayyoo. Kino jechuudha Alamaayyoo. Asitmoo gender jedha. Gender jechuudha dhiira moo dubareedha. Yaa female kan jedhu kana jechuudha. Eshi ji'a meeqa dhalattan egaa asitti wanti inni guddaan jechuudha. Duraan paaspoortii qofa ture amma mattaawaqaa keessan jechuudha. Bara itti dhalattan ji'a itti dhalattan guyyaa itti dhalattan jechuudha sin gaafata. Maal jechuun ji'a fakkeenyaaf isheen jechuudha kan dhalatte ji'a saglaffaa keessa akka biyya alaatti jechuudha. September kan immoo maskaramii keessa dhalatte ji'a saglaffaadha jechuudha. Akka biyya alaatti guutamuu qaba. Kan isin guutuu qabdan kan akka biyya alaatti jechuudha. Achiin booda deedha aduu 25 dhalatte maskaramii aduu 25 dhalatte 25 jenna. Akkasumas immoo bara 2004 dhalatte jechuudha. Bara 2004 kan isheen dhalatte bara 1997 dhalatte garuu kara biyya alaatti yoo jijjiirru jechuudha bara 2004 jechuudha. Inni bara city where you were born jedha. City where you born bakka dhalatteedha. Isheen magaalaa Mujoo fi magaalaa Adaamaa gidduu katamaan takka hin jirti Xaddee jedhamti. Xaddee jennee barreessa jechuudha. Ingiliffaan Taddeedhama. Taddee. Taddee barreessa. Bakki kuni bakka itti dhalattan. Paaspoortii qabaatan paaspoortii keessan laalatu. Yoo mattaawaqaa qabaatan mattaawaqaa keessan laalatu. Inni biraa country where you born. Biyya kamitti dhalatte? Yaa biyya Itoophiyaatti dhalatte. Itoophiyaa akkattiin tuqxanii Ethiopia. Ethiopia is a kind. Country of eligibility for the DV program. Are you claiming eligibility based on the country where you were born? DV kun fakkeenya Ethiopian DV akka argatu mirkaneeffamee biyya Ameerikaa jechuudha. Ethiopia ofitti fudhattee jirti waa'ee DV biyya alaa ilaalchiseetu isa jedhamu. Are you claiming eligibility based on the country where you born? Eligibility ta'ee jira jechuudha. Isa kana okay. Inni biraa immoo maal jedha asitti inni torbaffaa entrant photograph. Entrant photograph jechuun footoo keessan itti galchaa jedha. Footoo itti galchaadha. Choose new photo. Deebitanii tootana tuqxanii file. Waa'ee footoo ilaalchisee qaxaleewwan kiyyaa wanti isin godhuu qabdan jechuudha. Wanti isin godhuu qabdan jechuudha. Bal'inni isaa piikselii 600 kan ta'e. Dheerinni isaa piikselii 600 kan ta'e jechuudha. Guutuu qabdan jechuudha. Kinooti salaam kinoo as jirte jechuudha. Kinoo akkuma argaa jirtanii backgroundiin isaa jechuudha. Yoo footoo kaatan backgroundii isaa adii ta'uu qaba. Kolfuu hin qabdanii, takkusaattaruu hin qabdanii, yuunifoormii uffachuu hin qabdanii. Isa kana jechuudha sisirreessuu qabdanii. Dheerinni isaa piikselii 600, bal'inni isaa piikselii 600 ta'uu qaba jechuudha. Isa kana. Tole isa kana mailing address jedhama.
address line waan irratti in care of jechuudha karaa kamiitiin akkasii dhufu barbaadda fakkeenyaaf an emailii waan qabuufu emailii kiyyaan akka isheedhaa dhufuun godhaa soo akkaman godhaa akkana goona jechuudha qoy as uga tuqxanii booda jechuudha okay akkana gootanii ta'u jechuudha capitalidhaan Ethiopia hudhaa yookaan immoo gootanii asii moojoo jenna moojoo isinii galee moojoo sababni isaatis poostaa lakkoofsi saanduqa poostaa kiyyaa moojoo keessa jira waan ta'eefu moojoo achiin booda ispeesii gootanii p hin tuqxanii akkasumas immoo dawat hin tuqxanii PO box jechuudhaan PO box jechuun lakkoofsa saanduqaa jechuudha duwwaa hin gootanii achiin booda ol nootanii fakkeessitanii 181 lakkoofsa saanduqa poostaa kiyyaa 181 isa kana address line tuun immoo barbaachisu asitti wanta jiru address line waan irratti gurnee jirra Itoophiyaadha moojoo PO box jechuudha gaddeebirna siiteedha moojoo moojoo siiti isinillee jechuudha bakka jirtan jechuudha guutuu qabdan ani bakka ani jiru kana districts country province and state isa jedhamu kana immoo tuqxanii to maal jettanii nashi callistanii yaa Itoophiyaa keessa waan country waan jiruuf Itoophiyaa keessa waan jiruuf Itoophiyaa space kana gootanii sorry kana tuqxanii to achiin booda maal jettanii moojoo hojjetan isin immoo katama Itoophiyaa keessa akka jiraatan nan beekaa moojoo moo kan immoo adaamotaan adaamaa yookaan akkasumas immoo shashamaniita shashamanii hawaasa jettan as space moojoo kana gootan okay inni biraa immoo postal code moojoo waan hin qabneef jechuudha no postal code jedha Addis Ababa waan postal code qabduuf 1,000 jettan jechuudha 1,000 jechuun dandeessanii akkasumas immoo biitti bira hawaasa illee akkasumas immoo Maqalee Bahar Dar hunduu poostaa isaatiin quxurii waan qabduuf isa saniin guutuun dandeechan moojoo waan postal code waan hin qabneef nuun jedha asitti ashi country jechuun immoo Itoophiyaadha akkuma yaa Itoophiyaa sorry egaa kabajamtoota keenya isiniif galee dhina yaadaa kinoo Itoophiyaa seenee jira jechuudha country where you live today echa jiraate yeroo ammaa kana Itoophiyaa Itoophiyaan jira lakkoofsa bilbilaa shii duwwaa kinoo bilbila asumarreera duwwaa 25 1966 38 80 itti gunnaa email addressiin immoo diidaa caalaa duwwaajaa maqaa kinoo injiraasi emailii yoo qabaatan emailii keessan asitti galchitanii emailuma kana deebitanii too jechuudha as gootan jechuudha dhume jechuudha inni biraa immoo isheen high school no degree kan jedhamu kutaa 12 fixee jirti barana fixee waan ta'eef high school no degree kana tuqxanii jechuudha kutaa 12 waan fixeef jechuudha warreen diploomaa qabdan immoo vocational school jettanii warreen university keessa jirtan immoo some university course warreen university degree bakka warreen kinoo amma fakkeenyaaf ani jechuudha high school degree qaba jechuudha university degree qaba jechuudhaan business management dha waan eebbifameef jechuudha vocational college keessa yoo jiraatan levelidhaan yoo jiraatan as kana tuqxan jechuudha anyways isa kana yaa heerumtamoo heerumnees hin jedha unmarried tuqxa jechuudha hin heerumne
yoo heerumtee meerid kan jedhamu kana tuqxa jechuudha. Yoo addaan baaneerra isa jedhamu addaan baatan divorced kan jedhamu kana tuqxa jechuudha. Okay. Isa kana yoo daa'ima qabaate daa'ima number of children dha daa'ima waan hin qabneef irra dabarree tokko kana goona jechuudha. Ilaalaan fidhee hin jira jechuudha. Kino asitti waan dogoggoree tokkotu jira. Maalan dogoggoree kino at least one data validation wanta wayii dogoggortee jirtaan an jechaa jira maadhamee wanti dogoggore. Maadhamee. Footoon kiyya jechuudha. Footoon kiyyaa pikseliin footoo kiyyaa 1100 fi 1100. So footoo kana mee haa sirreessinu al tokko dhiifama wajjin. Keessaa bee achi keessaa kara pikselii tan deema qo'a. Kino kanatti fayyadamtanii. Eeshi. Okay. Eeshi. Isa kana maal gootanii tana tuqtan jechuudha. Tana dhuftanii tuqtanii oh no kana miti sorry. Isa kino naxabxaabii sadii tana hin tuqtanii dhuftanii akkasa go tuqtanii booda image size kan jedhamu hin tuqtanii. Asitti 600 gootan. Qo'a. Dhiifama waliin dhiyaa dubbii sitti baay'isee akka dhumaatidha. 600 gootanii achiin booda tana tuqtan jechuudha. Isin galee so kun haa ta'u booda editii godhee taphannu hin editanii dhiifama waliin achiin booda footoo tana tuqnaa gaalarii keessa seenneetu footoo duratti saffinne jechuudha. Kinoo tana tuqnaa. Tana tuqnaa. Kana tuqnaa. Agartanii? Yoo isin ta'uu baate akkuma duratti isin jedhan jechuudha. Tana tuqanii dhuftanii asitti immoo seevii gootan jechuudha. Save to gallery isa jedhamtan. Baqa. So, dhufne amma muus. Chrome keessa seenna. Enna bakka footoo tan. Bakka kino choose photo dha. Nuti footoo ammaa san jechuudha. Dhufee jira jechuudha. Isin galee amma 600 fi 600 kinooti agartanii 600 fi 600 kan jedhamu. Pixelii 600 fi 600 yoo kana ol ta'e hin danda'amu. Gaddeebinaa continue. Amma cheekii godhe yoo dogoggore ammas cheekiin godhe jechuudha. Kinoo dhumee jira jechuudha. Electronic diversity visa entry form dha. Go back to me yoo dogoggore jechuudha. Name maqaa ishee last family name Zawudii dha. Maqaan ishee first name Salam, middle name Alamayyo. Wanti dogoggore. Sorry. Isa kana jechuudha. Dhume jechuudha. Isa kana kabajamtoota kee achiin booda tan immoo submit goona jechuudha. Egaa kabajamtoota keenya akkuma argaa jirtanii success jedhee jira DV 2024 confirmation kinoo akkuma argaa jirtan dhufee jira. Egaa haga dhumaatti isin hunduu jechuudha guutatii itti fayyadamaa jechuu barbaadetanii carraa gaarii obboleettii Itaaliif hordoftoota kiyyaa baay'een isin jaaladha horaa bulaa. Egaa kabajamtoota keenya akkuma argitan jechuudha akkatti guutame jechuudha karaa salphaatiin confirmation numberii sanii fi maqaa keessan haga dhumaa jechuudha. Isa kan isin galee ani fakkeenyaaf amma jechuudha Didaa Caalaa Amansiisaa kan jedhamu sararratti jechuudha last name eenyu akka ta'e middle name eenyu akka ta'e isa kana jechuudha addaan baasee waan jira. Diibiin kun jechuudha yeroo dhufu jechuudha. Deebiin isaa yeroo dhufu jechuudha wanta sadii tokkoffaa maqaa keessan lammaffaa bara itti dhalattanii fi sadaffaa confirmation numberii san itti fayyadamuudhaan jechuudha. Yoo filatamtan maal jedha has been selected jedha.
yoo hin filatamne immoo maal jedha has not been selected jedha. Kabajamtoota keenya rabbi kadhachuudhaan jechuudha carraa kana yoo isin ga'e jechuudha. Nan irraanfatinaayi baay'een isin jaalladha isin kabaja horaa bulaayi nagaannaa jedhaayi chaanaalii kan namoonni biraa akka guutan namoota biraatiif sheerii godhaa horaa bulaa nagaannaa jedha.